Boofin deema guys giiftaroota warra beeytanii shirna godhamee irraa akka carraa wallahi maqaa isaaniillee beekaa warra amman tanaa tokko isaanii wallahi. Harargee kingii fa'aa beeytaati. Isaan dubaree warrumaan wajjin turanii hundi isaanii dhiisan Harargee kingii Haroo MJ Damiina Xaliilee warra tikitaakii qoxaaxaruu ture dhiisan amma ani isaan malee warra biraa kaan hin beeku. Jaarri xoorataa bayan. Tirbilee maamilli. Ilmoonu maali maaltu maal jetaniin harreenuu ilmutti ba'aa buufattii jaanii meree warra fireesh haaraa. Tokkicha baay'inni. Aishi. Itti deebi'e. Tokkicha bakkuma ammaa sana so gifti gaalaar bakka jedhuun seenaa giftii naa kennaa jennaan dide uummanni kun bakka mafeen en kenna yaa rabbi. Bilisa godha meera kudha argatan. Gifti gaalaar bakka kudha hin ga'uu dadhabne rakkan isin gubataar. Tokkicha okii yaa rabbi si haa milkeessu hawwii rabbi si haa milkeessu. Fira wata kan qabdu lubbu. Naa kadhadhu fira taa'aaf ijeemme ishiin tunillee namarraa dhalatte jee. Nama keessayyuu magaala qulqulluu tanaa bara kunoo fira sii ta'e. Thank you. Galatoomaa hedduu takka. Fira naa ta'ee bakka. Filoo kufiraa godhi kana tare tingiriidha booda si jala jala. Ana jana januun jana jana marra koo qabu. Soomanni abuu malee. Afeera naa ta'u bulookiin godhamee. Wanti nyaata. Ummanni kiyya kun. Hawwiyya thank you so much. Giftii. Warri taaftaaf gootan illee galatoomaa hedduu ta'u hundi keessa. Doktor Kofiyaa Sangisa sitti kaan wanna sirraa tuntuma dhugaa ta'e san fakkaatti maaliif? Ani guyyaa tokko kolfee intarviitii godhaa jiranii beeyta. Ana moo? Eessatti? Isatu intarviitii godhaa ture. Gaafa bara nuti ijoollee sammoo. Dheengadhuma sana. Osoo diyaaspooraa taatee raachuu mubaarakii asrii eenyu dinqisiifataa innaan raachuu dinqisiifadha jette. Osoo diyaaspooraa taatee yerri sadiin geemii taphataa jiraatanii eenyu kennitaa jennaani asriidha jette. Silaa namni nama dinqisiifatuu kennaa maaliif jennaan? Asriin gizee giftii gizee akkatti garaan nan danda'u jette gizee inni mo'ate. Natti toletti asrii kennu. Ay caaltu rabbumaan Ameerikaa itti haageessu akka waan leenca dhibba naa kenniteetti ilaale ayyoosan. Nan argitu beektaa gubbarran isin ilaalaa jira. Keessa gadiin seennemi. Eenyu heerumtanaan jaayi barumu seenaa wajji wanna lolchiisuuf qalbuma takkaan edhaadhii uumaan tana baanta gaafii. Amma Dubaay deemnu feemasiin hundi deeme anaafas illee haa deemnu. Kottu nu asini deemna waan daleene finneetii tetteenya. Ina kana isin hin jedhe tokkicho argaa jirtanii kun as jala dubbisa kana firee lama kudhan taana. Leessoo sirii taphanna yoo rabbi nama sii fide qo'e carraa mokkorta. Okay. Eeywaa tokkicho waayine. Eeywaa. Tokkicho kiyya rabbi si haa milkeessu waan ati milkoofteen haa wallaalan abboo. Anaaf beelomte anaaf dheebotte siin haa jedhu kaalini wallahi thank you so much mangistii kiyya injirtu barati yenee jegna. Tokko dabale amma yoo ati tokko dabalte kudhan taya sagaluma meeqa ta'a qoya. Laazima tokko ati yoo dabalte gifti gaalaarii kiyya sagal ta'a. Tokko dabale eega ifaaji. Waan mammaati jettu kana tokko irraan beeku. Ati daa'ima maaliif beektare? Waan tasbiidhaan afootoo ittiin kaatamoo ni dhoyita. Subhanallah alhamdulillah Allah khorii lakati. Mashallah. Khabira maal beekta gisee walee waa manzuumaa naam jala jettu inuma tokko jala jettu. Biteetuma haruu ta'e nu agarsiisa. Ana wariyaan akkattu fooloo nagooti maal cinqii kana nagee. Doktorii dabar. Jechuun dirqama haruu ta'e arguu qabna aduma nuti gisee viidiyoo dalagu.
shaakalee sammuutti qabadhee wajjin jedhuu bada. Jeemee tokkumallee hin qabdu barka akkasii seenaa sirra jaaban. Allahumma salli ala Muhammad mubarika assalamu alaikum. Naafsena walitti fidda habibti. Seenaan jaabaro. Qotee bulaadha bara wanta kan beeku. Dhugaa keeti wallahi gista akka ta'e ittiin hin ta'an waan takka. Hai. Micoon namoota gurguddaa jalatti guddatte. Ana rakkaatuma feematoonni goggootu kanaan beeki kun argitu miskiina rabbiiti. Kofoo miila lafarra harkisee shaaratuutaa keessa deemaa feemata takkitti kaayirootu amma karaa kana gubbatti harkisee beekte kaayiroo dhufte. Maaliif hin argin dilan arga hundi isaanii maan daa'ina tanachoo hundinuu. Ini mul'attu kun gadi yaatuuf dhaabni bakka. Wallahi gayyaati. Warra yoo warra shamarran nuti hin beeku hangisee. Rozi Magilti, thank you so much. Elena, thank you. Rozi jedhiti guyyaa kana beellama mana jala miidhamte. Sira gifti gaalaari dhimma keddatanii maan guunne namni dhommaa hin mola. Kaati afaan amaaraa tiktookii kanarratti bartee namni waan hin barre hin qabu bar. Amaariffaan amma dhiisi nambar waan amma jarri wakkatti na faartiti bar. Haati faadhee isa baddisa iddoo kana garee maal godhan? Arafaa xiqqoon dhugu. Wallahi. Wallahi ni jirtu akkuma dhugatti barne argine wallahi. Naa xiqqoo si qoradhe. Ati gaitee oo fayyadamee akka jetta laabii nama dila kanarratti. Jechuun Oromoo afiira maangoo homaa bidi gootu. Bilbila. Amma yaadoo tokko malee tallaa mana madaa'e buqqiftee nyaatti akka Itoophiyaa sanii miti. Ayyee dubbadhu. Bantee maal naan jette dhiyoon tana gisee dhuftu. No, dhumoo yaa jiran no. Thank you. Family no. Laal argite yaani dhukkubechaa jira. Yaani dhukkuba. Family akka dhumoon. Timing bira argatte. Hedduu galatoomii wallahi na furte doktora duratti hanganuma itti dhalaa'uun kiyya waan guddaadha garuu uummata mo'uu dandeenyu hin beeka. Dhumoo yaani maal gurra tokko waan ikkoono. Waan miti bari yaanni baransi moo jeeti ani yaaddee kana firan qabdatee akka na raggadaan turre mangaree booradha unu alhamdulillah. Firan qabdu waan no firan qabdu nasiiba garaa nyaattetu masii kenne malee. Garaa nyaadhee naa kennine kama dhugaa onni irraa naa kenne nagalee ta'uu miidhuu akka ulfaadhu. Maali tu miskiinni firan qabne jedhee tu salphatee sii kenna taappii godha. Doktor taa'e akkanatti akkanan keessaan namatti dhaqoon hin godhin yaada badhu. Wanni hin godhinan gammaasanii. Daga galiina waan jettin sima guyyaa dhiyoon tana boqonnaa galtee. Mana arabaa keessa deemteetii dhuftee miree as gisee dhuftu manni kun mana maal itti fakkaate beektaa? Wanti tokko amma tallaajaan kun tallaajaa naan hin jettu adabii maali na daba ada dhaqalaay kuma afurii na adabe garuu reeffinni. Taappii godha. Hin dhaqin wallahi keessanii abshir wallahi hin godhu abshir. Sif. Eshi. Achiin jahin. Famous amcaan akkamiin nama miliyoona fooloowara miliyoona qabu fooloo na deebisaa jettaniin sheemiyaa Oromoo waliin badhaare akkasuma mi doktor. Eenyuun. Fooloo akkamiin nama deebista amma miliyoona seente. Garuu guyyaa hablaa sirri si goona kaameeraan osoo hin jirretti. Sagantaan qopheessu barbaadanii. Wani dhukaasan sun anar. Kabrii shanii. Birtaka. No guddaa. Balakona waa maali wanti maal jetta balloona
Orrarraatu sun firii 1 million sirba yeroo qopheessine moo? irratti daleennee soomana booda si goona. Si godhuu qabna akka dhugatti. Miliyoona moo? Anaa si qopheessaa liinan waan hin ji'a lama dalage bidee. Waan xiqqoo hafeedhi soba waan turunsee hin jedhin. Kuma 79 hafe jedhin diina. Hafeerraa godhii fi ayyee. Ni goonaf namni hundaaf ni kabajnu nuti yaa aflaa namni 100 akka kabajaamne akka miliyoona kabajnu nyaachisuu qaban malee. Miliyoona irratti hundi keessan viidiyoo waraablee na erguu qabdan. Miidiyaa keessan irra fidaa gammachuu isaa gaafa daadhaa jaamsaa ji. Gammachuu miliyoona moo? Maaluma ta'e na gammachuun miliyoona hoo gala. Gammachuun miliyoona maastiin dhagahamu. Nabil barcaa gaarii. Family. Terbil no amma yoo nu boote nu adabdi wayne nama qabu subhanallah. Dhugaa isin hin adaba. Family amma yoo nu moote nu adabdi shi terbil no. Now terbil. Anu simmoo isin adaba. Family. Namo doka. Simmoo. Miliyoona irratti maal godhuu qaba jettamee ati akka gaazexeessituu takkaatitti. Galuu kaana hin galu. Miliyoona irratti nama alaafinnetii akka gaafa seenaa ilmoo hangafa argattu dhiisita hangafa illee akkuma nama usteetuma rakkoon qabu maaliif hin beektu waan ta'eef seenaa biyya kana keessatti gaafa argattu gartee masuulummaa alaafinnetii akkamii akkasitti dhagahame agartee. Amma hordoftoota miliyoona takka jechuuni alaafinnetii san caalaa akkasitti dhagahamu akkasii godhe amantee dubbachuu danda'u. Akkuma hawaatan taragaggaa deeman jira fara. Amma ko bakka profeesara. Sirriitti malee keessaa bahuu qabda bakka walumaa galatti eegas boodan. Aggoo dhufe namni hundi akkana si dubbisuu qabu. Maal? Akkam waaree amma. Bakka ni jiraan ammumarraa oo eegalimee bara uummati xiqqoo hafe liina nama meeqa hafee foolowarri nama tokkummaa 79 quufitte yaa halas kun amma guyyaa 3-4 guutte ida guyyaa 4 ida guyyaa 3 aflaasiif goona baarara deemnee kabanii no qabannee yaanan akkanatti taappellaa dalagannee akkasitti footoo dandeeta itti keemasti san fudhannee jalqaba amma osoo hin taane. Dullatti sammu. Yaa egaare. Sabaraatti sammu. Tagaafa ittiin feemeste tammoo danaa miti amma gise seenaan si bira dhaabbattu akka bareedu tanaa miti. Sabaatti san fudhannee yaana. Kabajummaa yoo natti hafe wayyuu caaltu jee maal taate? Anuma qofa akka seeraan dubbistu jeeini yeroo san liina. Maali hoo isin maal jechuudha isin hangalle maal haasoo jirti ishin? Gaafa miliyoona galle keessummoonni gurguddoon hin affeeramanii warri akka Madaam Ashitti, Mr. Hamzaa faanti warri akka feemasoota tasgabbaaji feemasoota wanti illee osoo hin taane feemasoota tasgabbaa ayyee warri akka Reedii faanti sheekotillee hin affeeramanii warri akka Abu Sabraddiin fa'aa Baabaa Sheerrii Adafaa hundi isaanii baqa sheekotii fi feemasoota fi hayyoonni kaayiroo qabdu qaaman affeeramanii guyyaa adda addaan nu goota feemasoonni Oromoon qabdu biraan mootuu ka biyya jiran toora iskaayipiitiin affeeraman. Ayyee. Abduus illee hin affeerama doktora Abduus hin jalqaba irratti affeerama yoo waliin biyya Chaayinaatti baran. Abduus hoo jedha tokko. Abduus hin jalqaba. Inni qawlarra deemee tokko nama yaamulaa deddeebi. Hin affeeramani. Faamiliin teenallee guutuu affeerama. Hanga ammaa maqaan hundoo hin eerre. Isinillee hin affeeramta warri Forex. Liina ayyaamamne gaadii kam. Forex irra hin jirtu isin? La.
والله أنا مدام جد فوركس كيف انت بيدوسي خيس أندلعي توني جدي نمو deeggartoota ofii jalatti waama tamee hoo haadha firoo hoo hunduu oromoo hunda affeerama guyyaa sana فيديو ده oromoo دينا بابيرا كان حفلة استرا ما جتني سيسني أسيتي استرادا yoo isinummaan dhuftan istiraahaa guddaa isaa galma guddaa isinii qabee galma nama milee tokko qabu isinii qabee isin waama no problem rakkata biyya kana لا سينا دليل hin dhufanii bara osoo irra hedduu warra fooloo na godhee waraqaan qabne mana madaabiyyuu gad hin baane ندفن sobaa jedha xiqqoo mandoon tokko isinummaan kottaa ani qabuun nan dhibini adaraashini guutuuf gifaabil $2,000 nama tokko ispoonsora irraa ta'a isinummaan kottaa كان يتعامل أبويا ددا نقول ani yoo kiisaan qabaanne iyyuu fira haftaa baay'ee qaba warra ispoonsora irraa ta'u haabii boche inni dhufnaa hawwinni dhufna jennaan dubbiin jajjabaa hin dhufti hawwi gaafa ambileena sana qixaatiin beekta warra kakeetii warri mooniitara mana kiyyaa qabu kun mooniitorri nama 30 meeqa yoo leenca qopheessine hin qaxxaamsan bara mooniitaroonni guutuun isaa nama 30 نم صدمة لين صدمة هو قبل مليون eega mooniitarri hooggantoota mana kanaatti abbaa firaan bilook miit goraa oolani aangoo qaba hawwi gurraacha abdii sabaa firii qaliilee haroo hatta warri hin jirre itti bilbila dantaa keessa isintu bade malee waan إسام بياخد طورتها باني بر hundi keessa warri mooniitara